nama kanaati. Hadharraa kaasee ol galtanii gaaffii gaafatamtan gabaaf meeqa? 50. Kalas. Dhiiraan barbaachisu jara keenya. Yeroo hin qabnu nu. Yeroo keenya aarsaa goone as taa'aa jirra. Eshi. Diraama kumaa furi. Looya qabnu. Qabnu jabaadhaa qaba. Qabnu. Kennu. Eeyyeen. Eeyyeen. Jabaadhiisu bakka. Nama adagaa makiinaatiin du'e jettaniyyuu inni su'an. Mubaarakiif hin du'e natti cuccufaa jira kun. Ajjala jechuudha. Ajjala jira. Okay, kan cufuu rakkoo qabu. Yeroo xiqqaa aftinaa dawwaltu jira. Muhammad. Masha Allah. Natti cuccufaa jirta? Okay. Wait. Natti cuccufaa. Mami. Please, Mamicho. Come. Please, natti cuccufin mootii koo. Odolaa natti cuccufin. Maal gosa meeqa fakkaata gurbaan? Masha Allah. Hattoonni gosa Dubaay milikkita danuu qabu. Tokko. Aayidii isaayii sallamna mootummaatti. Waan nama dhibu warri mootummaa Itoophiyaa yoo waa biraanuu ta'uu dadhaban waan akkanaa kana madaa mootummaan Dubaay immoo keessatti Dubaay keessatti ragaa guutuutti qabna nama kana nuuf fiddu nuuf fiddannu. Kan raawwatee fayyadamuutii bakka nagaa jiraatu sinidha. Anis teera galata isaa. Okay, rakkoon qabu ijoollee nama fide. Anak ijoollee nama fide. Keessa ijoollee jiras talaga galchaa biyya irras na fida biyyoota biraa irras na fida. Masha Allah. Adda waweessa baddee. Fakkaatee Muhammadii. Maan beeku? Wal gara rakkoon qabu. Ish ijoollee fidde miti? Ishee jirtu ammootu kaansileeshinii isiitii fi koppii paaspoortii isiitii suuraa isin irratti argitu. Masha Allah. Fitaa jirtu jechuudha. Ishi. Kontraata seera. Inni na fara golochi. Gongo hin baranne haaraa waan taateef. Okay, obboleettiin kan kee erga hin qabne yoo rokaas kan qabaatteetti birri kuma 65 yoo rokaas kan qabaachuu yoo baatteetti bakka rokaasanii boolla keessa kafalaanii birri kuma 70. Wallahi boolee keessatti minimum ነገር ወንተ ከፈልቱ እንጂ eenyuun beektaati. Dabarsa akkasuma dabarsa ni boolla keessaa inni nama qaba. Nan dabarsa rakkoon qabu. Adaraana dabarsi boolee keessaa anas. Dura si yoo siidhaaf. Masha Allah. Koppiliin gootanii batabatanu? Koppiliin kee an batabataa Jechuun guyyaa kudhan naga ji'a tokko fudhachuu danda'a. Suusanirraa birrii boolla keessa nama qabaa ni boolla keessa kafalee dabarsa. Masha Allah. Akkasii gaafa torbee tokko si bira jira. Gaafa torbee tokko si bira jira itti ishee. Meedikaala duwwaa lallabtu meedikaala qofa. Masha Allah. Kabaasa keessan keessa jiru. Eessa goree erga birrii fuute? Laallamtee na cinqatiisii. Watwaatu jira nama dhibaadha. Hattoonni Dubaay. Watwaatu jira watwaataan jirri watwaatanu diraama kuma tokko kuma lama ijoollee ka buutuudha jechuudha. Watwaataa jirri watwaatantu nama dhiba. Akkas cancellation generation jechuun boolee galtee boolee keessaan qaawwa booyyeetiin baatee sana booddee oddoo booyyeetti galchinee biricha achi fuunee nyaanna minaamin kiilolee keessatti jechuudha. Dhaqanii garaa baasu jirri. Shamarran koo mana arabaa keessa kushiina arabaa keessa teessee gubattee birritti kenniti jarroo uffata aadaa dhaqanii bitatu achumaan biricharra. Kiilolee fuulduratti footoo ka'u fireendii jaraa qallabu jechuudha. Fireendonni yookiin jaartonni ijoollee kanaallee hattootaallee gadi baatu. Jaartota jaraallee ni su'an. Dhageessanii maal waan hin balleessine jaartii kiyyaa wajjin ganna deebisaa turtanii jaartiin koo maal balleessite yoon balleessiyu. Jaartiif daa'imaa wajjin ganna deebisaa turtanii misin. Sinii galee kanaaf soorii suuraa jaartii isaa namni qabdan naaf fida maaliif dirqama maatiin si argee nama kana nu dhiyeessuu qaba. Kanaaf jaartiinis itti gaafatamti. Seera addisiidha kun. Seera haaraa ana biratti beeku. Jaartiinis itti gaafatama abbaa manaa siin fudhatti jedha. ምዕራፍ 18 አንቀጽ 3
39 jaarsi birrii shamarranii butee baanaan isiinis seeratti dhiyaatti jedha. Yoo inni dhiyaachuu dide suuraa jaartii isaa ergaa. Suuraa jaartii isaas naa ergaa. Qat goonee wal biratti kaafnee wal bira dhaabna. Maaliif maatii yoo inni silaa muraan qabu, hattuun silaa muraan qabu. Namni waa butu rabbiin isin sodaatu waa isin saalfatu nyaaran qabu. Yoo inni nyaaran qabne tarii jaartiin isaa nyaara qabaachuun mala, maatiin jaartii isaa nyaara qabaachuun mala. Yeroo jaartii isaa dhiyeessine maatiin jaartii dhufanii salphanneerra soddaan keenya hattuudha jedhamee itti sirbamaa jira jedhameeti intina nama. Kanaaf suuraa jaartii isaa nu erga. Obboleetti kottuu gali seenaa. Waa himattanii kaatanii immoo tutturuuf jettee utaaluun yakka. Seenaa ol galchaa. Nama ollatti hin galchina. Nama ol hin galchina ammoo ditara guutuu akkamittan kennuu dhiisadha. Nasra. Mubee. Maali mattee naannoo manni ol si harkisi? Laa, namichi kun ijoollee lama nan fida jedhee jechuudhaan Suudaan irraa dheengaddayyuu hennaanii akkamitti fiddaan jedheen kaampaanii addisiitu jiraa jedhe. Achumaan. Kiiloolee jedhamu sun jedheera. Kaampaanii kiiloolee jedhamu sun jedheera. Laa kaampaanii addisiitu jira kan durbaaf dhiira fudhatu jedhee hennaan booda kana shakkee yaa rabbi ammucaa hin beeku. Dhufee rakkataa lakkiin jedheen yaa mucayne namicha kanattiin ergatanii dhiisi hin sobanii nama nyaataniin jedheen dhiisi hennaan mucaan dhiisi wallaahi kunoo lakkoofsisaa. Rabbisi hambisee reesiin. Rabbin na hambise kan natti fide immoo qaallitti jaalallee isaati wallaahi. Footoo qaallitti qabda. Nan barbaada. Footuma dubartiin wajjin keenyaa fidaan jedhema. Footuma dubartiin. Wallaahi laazim. Ijoollee lama akkasitti nyaatame oole jechuudha. Sodaadhee fumaa kooti daafeetan iyyee lakkii mucaa ati afaan hin beektu paaspoortii kooppiidhaan ansi fida jedheen. Hennaan lakkii kooppiidhaan namni hin dhufu Dubaay hin jedheeni. Hennaan dhaadhii hin dhufana wallaahi. Baga rabbisi hambisee kalas. Baga rabbisi hambisee namni nama kana himattanu torba balleessaa namni nama kana himannaa irraa qabda. Oh my God. Dhaggeeffadhu an nama kanan beekuti an obboleettii nama biraati kalee sitti dubbadheen ture ganna darbiyye dhimma kalee irratti waan hundayyuu xumurree jirra walaakin garuu maqaa isaa sirratti waan baay'ee dubbattee jirta. Kanaafuu maqaa isaa deebi'e. Ammaanan dubbadha intalli dhuftee intalash maqaa sharmuxummaatiin sa'adaa maqaadha jalaa balleessite sii miti. Lakki anaa miti an obboleettiidha. An obboleettiidha. Fidaa intala kaleessa. Maaliif baaftan biqilaa? Maaliif baaftan nan barbaadan jedha kana. Haqni ba'uuf hin jiru. Haqa wayiin qabu namichi sheekichi. Haqa wayiin qabu haqa jarri maatii guutuudhaan dhufanii sharmuuxa jedhanii mucaa sa'adaadhaan jechuudha. Waan birrii galchuun jaraan oolle. Waan birrii galchuun keessanii namne mucaa sharmuuxa gootan jechuudha. Naafi arsii jedhamtu sana fiddanii sa'adaa dhiifama yoo hin gaafatin haqni isaa ba'u hin jiru. Dhageessanii laa biqilaa koo hin baasinaa baasaa jedhu malee naa galchi biqilaa. Naafi arsii fidaatii. Mubaarak. Kalaama tokko. Mubaarak. Sii kuma 158 finnee jirraan. Jaallattaniin finne. Dhageessaa. Mubaarak na dhaggeeffadhu. Namni Mubaarak na dhaggeeffadhu sittan hima. Namni ati mucatti akkas jette san namni akkas jedhe suusuudha. Suusuu arsii waliin kaliibirra ooltu jechuu gizee mara. Micatti irraa homaan qabu. Walaakin waanuma beektuuf akkas dubbatte micattiin sun jechuudha. Sii galee an ka dhimma sanii nan kan malekkatu. Ka dhimma an akka obboleettitti sittan dubbadhee ture kalillee silazii. Kanaaf waan no humna ummata keenyaatiin jibrii mucaa keenyaa deebi'eera garuu haqni isaa ba'u hin jiru irra deebinee iyyuu haasofna amma ajandaa kan biraarra jirra intala kaleessa
Jaalallee isaati. Dhugaa baasi. Waliin gangalatte jettee maqaa mucaa miskiinaa balleessite naa fida. Suusuun beekamidha. Suusuu yaami gaafa dhugaa beekamiti si waliin liifi keessa ooltee kan. Wallaahi hin beeku suusu. Ana sheeritti si godhee barbaadde. Jaala hin dubbatini waamimee si galche. Seeraa kunooti jennee koomenti. Birrii kee argatteetta wanni ati dhugaafattu hin jiru deemi jedhuuni. Hin taati maqaa moo birrii caala. Mubarak. Wayyee. Cileen dibne akkuma maqaasi cilee dibne kottu maqaasi qulqulleessi bira taa'iti lakkii an bira hin jiru xabaqaa kee warra ergatteetu jiru dhufee sharmuuxa godhe mucaa. Wallaahi akka isin bahutaadhaan du'e lafa sagal gubadha. Feda akka isin feda an akka isin barbaada. Yeroo dhufte. Naafida namicha. Nabiran bulle kottuuti nabiran bulle kijibaa nabiran bulle nabiran olle nan jana jenne. Maallaqni galeera ijoollee maallaqni galeera dhiifama naa godhaati haasaa waliin dha'uun hin taatu maallaqicha deeffadha kalas adeebi'u maallaqni fudhaa nyaadhaa rabbiin biratti kafaltu fidaa maqaa. Ila sirra Mubarak sirra waan tokko beekta amma gurbaan kuni gubata birriin kun irraa bahee fi waan barbaade jechuu ni danda'a. Garuu ittiin maxxanu. Loola gubataa miti kaleessuma yeroo himannaan irratti banamu leencoo kiyya siin galle sii bakka dhiisi. Kaleessa yeroo himannaan irratti banamu himannaan kun himannaa kijibaatii jette dubartiin isaa dhufte himannaa kijibaatii fireendii isaatii mucaan jedhanii maqaa balleessan. Abdul Karim kiyya. Dhufee jira. Leenca koo akkam jirtaati? Akkam nagaatti akkam jirtu? Nagaa galata guddaa uummata Oromoo biraa shamarran biyya Arabaa.